Oromoo irraa yooma dhiibu yoomuma irraa dhaabbata mucaa kana isaan gayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Politikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattan nama maa waanyuun guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti humtee biraa deemte dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. Inni si nyaate. Lai video kana arge hedduu takka rifadhe maan qabachuu dadhabe maaluma garuu carrammaan kenna kun yeroo hundaa imimmaan boo'uu tumamuu ajjeefamuu mucaan kun hin beeytan miidiyaa kanarratti waa'ee siyaasaa hin hojjetu daa'ima xiqqaa wajjin video bohaarsoo yookaan video barnoota keessa qaban video xiqqoo TikTok kanarratti gallakkisan jechuudha. Dhiyeenya gara miidiyaa kanatti kan isaan dhufan garuu kan beeku dhiyeenya waggaa muraasa keessatti jechuudha. Guyyaa har'aa garuu harka seeratiin bifa isin argitan kanaani tumameetiin ijjisaa keessaa immaan bifa yaa'u kanaan jechuudha qaama isaa hunda kanatti bifa argitan kanaan reebamee jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka jirtan hunda sagalee ta'aafidha. Rakkoota kan qabu siyaasa keessaa harkan qabu sababa miidiyaa fayyadamu qofaan biyya keessa jira bifa kanaan tumamee jechuudha. Oromoo irraa yooma dhiiga boo'u yoomuma irraa dhaabbata mucaa kana isaan gayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Politikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattan nama maa waanyuun guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti humtee biraa deemte dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. Ani ka jedhu Oromoo irraa yooma dhiiga boo'u yoomuma irraa dhaabbata mucaa kana isaan gayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Politikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattan nama maa waanyuun guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti humtee biraa deemte dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. Ani ka jedhu Oromoo irraa أخلاقهم كيا كانني ماجرو ملبك برا دبجو دينجرو وندنو بينها لما تجرو يا هم تكينيا جرو نتجرو Oromoo irraa yooma dhiiga boo'u yoomuma irraa dhaabbata mucaa kana isaan gayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Politikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattan nama maa waanyuun guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti humtee biraa deemte dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. Ani ka jedhu Oromoo irraa yooma dhiiga boo'u yoomuma irraa dhaabbata mucaa kana isaan gayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Politikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattan nama maa waanyuun guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti humtee biraa deemte dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. Ani ka jedhu inni si nyaate nuufuu gubuu. Oromoo irraa yooma dhiiga boo'u yoomuma irraa dhaabbata mucaa kana isaan gayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Politikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattan nama maa
waanyoo guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti tumtee biraa deemte. Dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru. Fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti. Wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge. Amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. أخلاقما كيا كانني ما جرو مالي بكا برا دبجو دينجرو هندنو بينها لما تجرو يا همتا كينيا جرو نو تجرو Oromoo irraa yooma dhiiga bu'uun yoomuma irraa dhaabbataa mucaa kana isaa nagayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Poolitikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattaa nama maa waanyoo guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti tumtee biraa deemte. Dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru. Fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti. Wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge. Amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. Ani ka jedhu Oromoo irraa yooma dhiiga bu'uun yoomuma irraa dhaabbataa mucaa kana isaa nagayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Poolitikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattaa nama maa waanyoo guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti tumtee biraa deemte. Dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru. Fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti. Wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge. Amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. Ani ka jedhu Oromoo irraa yooma dhiiga bu'uun yoomuma irraa dhaabbataa mucaa kana isaa nagayaan miidiyaa kanarra dhufee isin kofalchiisee isin gammachiisee isin bohaarsee hin beeytanii namni asirratti hin beeyne jiru. Poolitikaa takka keessa hin jiru nama maa dhaabbattaa nama maa waanyoo guddachuu bira taree jechuudha. Mucaa kana warri seeraa jechuudha akkanatti tumtee biraa deemte. Dhugaa rabbii jechuudha. Wanni hagana nama gaddisiisu jiru. Fiilmii isiniif fakkaachuu danda'a miti. Wallaahi dhugaa rabbii ofii ija kiyyaan arge. Amma dawwalee fi gaafadhe jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aa fi sagalee nama arrabsuu malee nama maalii jedhu malee hin taatanii ta'aa fi ijoollee tana please. Ani ka jedhu